Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune jira jirtu obboleeyyan kiyya baga naga jiraattan bakkuma jirtanitti nageenyi rabbii kadhuma hin qabne isinirratti haa jiraatu isiniin jecha barnoota ediitingii aappii inshoot jettu kutaa sadaffaa qabadhee isiniif dhufee jira. Namoonni chaayinaalii kanaaf haaraa taatan sabskraayibii laayikii nuuf godhaa. Warroonni ammoo maatii taatanii jirtan barnoonni kun yoo isinitti tole hiriyoota keessaniif sheer godhaa itti affeeraa isiniin jecha barnoota kenna akkaataa barnoota kenna akka armaan gadii kanatti itti fufnaa nafaana tura. Kutaa sadaffaa keessaa kolleejji bakkattu kana ammas asuma deebina. As keessaa isa dhufnaa IA building bakka dhukan maaliif nu fayyada inni suuraa kenna suuraa lama walitti makuudhaaf nu gargaara. Okay, irratti goona image keessa nu fida. Image keessarra suuraa qabannee dhufna. Suuraa haala kanaan qabadhee dhufee jira. Suuraa gosa lama haala kanaan jijjiirra. Haala kanaan sarara kana bifa kanaan suuraa keenya teessisuu barbaanne wal bira kaa'uudhaaf haala kanaan tolchina. Gadiisinee haala kanaan layout bakka dhukanas haala kanaan suuraa kana blending haala kanaan goonaa blend haala kanaan asiisuu barbaanne zoom as gochuudhaaf haala kanaan zoom in haala kanaan itti fayyadamna. Rotation isaa haala kanaan rotation haala kanaan kan YouTube haala kanaan teessifnee jirra. Zoom out haala kanaan gara duubaatti itti baasuudhaaf haala kanaan goona. Zoom in yookaan as dhiyeessuu ofitti as zoomii godhuu gara keessaa gara hawwatitti haala kanaan itti fayyadamna. Haala kanaan yoo finne maal goona export bakka jettu kana tuqnee save goonaa jecha gara imageetitti achi booda share gochuu dandeenya. Anuma waan export gochuun barbaanneef irraa deebi'a. Isa xumuraa kanas haaluma kanaan haala kanaan suuraa image irraa fidee dhufee jira. Suuraa kanarratti barreessuu barbaade Oromii haala kanaan barreessa. Ammoo jijjiiruu yoo barbaade guddisuudhaaf bakka kana gad tuqee haala kanaan zoom godhee guddisa. Bifa jijjiiruudhaaf barreeffama kanaa jijjiiruudhaaf bakka kana argitu jedhee yaada haala kanaan gad tuqa. Kun bakka A jedhu kun wanti isaa barreeffama kan haala ittiin ta'uu barbaadu haala kanaan barreeffama haala kanaan kaa'achuu barbaada. Barreeffama keenya jijjiirree olii gad jijjiiruudhaaf haala kanaan nu gargaara. Haala kanaan nammoo haaluma kanaan barbaada. Bifa isaa jijjiiruudhaaf barreeffama kana bakka kana gattuudha. Haala kanaan nuuf baha. Bifa adiitti jijjiiree jira. Haala kanaan irra deemne jijjiirra. Background isaallee bifa kana gochuu barbaanne haala kanaan irra deddeemne jijjiirraa jecha.
boordarii isaa yookaan caafii isaa haala kanaan bifa biraa kaa'achuu dandeenya. Bifa gurraacha mi'a godhan haala kanaan caafii isaa akkanatti zoom gootanii 70 irra geessi 73 haala kanaan fayyadamtanii caafii isaa haala kanaan fayyadamna. Bifa jijjiiruudhaaf haala kanaan as harkistanii bitaa irraa gara mirgaa haala kanaan jijjiirtanii jecha bifa barbaadan irratti haala kanaan jijjiirtanii shaadoo isaa soo barbaadan haala kanaan jira. Bitaa irraa gara mirgaa, mirga irraa yookiin gara bitaa haala kanaan in argitu jedhee yaada. Akka ifuufoo barbaanne qubee kana haala kanaan akka ifee mul'atuuf haala kanaan as harkisna. Lawu bakka dhufu kana tunnee haala kanaan akka hin dukkanaa'uuf akka ifee mul'atuuf haala kanaan tolchina. Itti aansuudhaan leebilii isaa yookaan dugda duuba isaa haala kanaan leebil ka jedhu kana haala kanaan caafii isaa yookaan xarafa isaa wanti kaa'uu barbaanne yoo barbaanne haala kanaan kenna. Haala kanaan baakgiraawundii haala kanaan kaa'uu dandeenya. Yoo hin barbaanne immoo mallattoo wanti kana tunna kubbaa fakkaattee mallattoo isii kana tunne irraa balleessina. Isii kana tunne irraa balleessina jecha haala kanaan suuraa keenyarra haala kanaan kennee barreeffamicha amma seessa tunna export bakka kana tunna save godhannaa jechaadha. As biratti immoo maal daballa? Stiikariidha. Wantoota garaagaraa dabaluudhaaf fakkeenyaaf kun ija yoo barbaanne dabaluu dandeenya. Wanta bareeda isa kanas dabaluu dandeenya. Stiikarii yoo barbaadan haala kanaan keessa deemtanii filattanii sabskiraaybii yoo barbaadan tiwiitarii laayikii foloo yoo barbaadan laayikii yoo barbaadan as keessaa fayyadamtanii jechaadha. Haala kanaan stiikarii gosa hedduu jira. Waan barbaadan haala kanaan as keessaa argattanii teessoos yoo barbaadan haala kanaan stiikarii kana keessa waan hedduu jira. Sabskiraayibiin jira, laayikiin jira, mallattoon bilbilaa jira, foloon jira. Haala kanaan fayyadamuu dandeessanii as harkistanii waan hedduutu jira. Biimaay haala kanaan stiikarii keessatti waan dabaluu barbaadan suuraa keessan irratti dabaluu barbaadan namame kanaa dabaluu guddisuu barbaade haala kanaan as zoom godhee guddisuu barbaada. Muka kana fakkeenyaaf haala kanaan naatti taa'uu barbaade haala kanaan guddisuu danda'a. Ammas wanti hin jira haala kanaan guyyoota as keessatti fayyadamuu dandeettan. Stiikarii waan garaagaraatu jira. Diileet godhuudhaaf suuraa kana waluma fiddan kan as zoom gootanii x bakka kanarratti diileet gootanii haala kanaan as harkistanii waan hedduu of keessaa qabaadha. Stiikariin haala kanaan itti fayyadamuu dandeessanii isiniin jedha. Fakkeenyaaf ija kaname haa tolchinu.
haala kanaan waan garaagaraatiif tolchuu dandeessanii haala kanaan erga fixanii booda suuraa keessan ekspoort gochuu dandeessanii jechaadha. Namoonni chaayinaalii kanaaf haaraa taatan sabskraayibii akkanaaf gootan asumaan jaalalaaf kabajaadhaan isin gaafadha. Barnoonni keenya itti fufaa akka hordoftan viidiyoo kanallee hanga dhumaa dhageeffadha. Hanga dhumaa dhageeffadha isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Hanga dhumaa hin dhageeffatiin bu'aa isiniif hin qabu.